بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأبر المؤجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. أيها المستمعون الكرام، أولا أحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة وهاهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوت هردفتوت تينيا يا رب فدي guyyaadha qophii eegasii daawaatii fi goharsaati. Inshaallahul baarii hayyoota keenya yookaan urjiiwwan islaamaa nama hedduu qabannee aalima keenya guddaa kan zamana dheeraa irraa barataa turtan Sheek Muhammad Waad waliin wajjin jiranii, akkasuma ammallee abbaan siiraadha Sheek Tamaam Qaasim yookaan ammoo Sheek Tamaam siiraadha nu wajjin jiran inshaallahul baarii. Eegasii ammoo Sheek Hussein Qaasim abbaan Qur'aanaa illee wajjin jiranii. Eegasii obboleessi seenallee Sheek Hussein amaan jechuudha. Eegasii sheekni kennallee maashaallah Qaasim amma maqaa wal fakkaatu jechuudha. Kanaaf inshaallah mee adda bohaartiin kenna waan addaati. Kallatti maangama eegasii Sheek Tamaamiitti isin dabarsaa. Sheek Tamaamiin keenyan wajjin jiranii Sheek Tamaam abbaa siiraatiin beeytanii. Sheeka kenna mee adda takkitti maanii دري إيجاسي صحابة رسول ربي اسم دبر رضي الله عنه. زمان إيجاسي دوري رسول ربي صلى الله عليه وسلم أورو بريدة خيسة تاعتنا أورو بريدة خيسة بشان دعاتنا أورو سني أبو طلحان. أما أبو طلحان إسي صندوق أكمل ما يمكن رسول ربي صلى الله عليه وسلم بكسان ما جالته صحابون هدو بكسان دقاني بشان أتكيسة دعاتنا بيوهاي سنرد مال حواسك كأنه أبدا بسيطة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرسنا كيفتوتك إنك كيرنا الحمد لله رب العالمين. قرآن دوسي ربي أقرتني نجها ولدت نفيد فارون كيسات جلا. أكو مسان كانت أنسو الآن ويان har'aa agartanii yoo rabbiin alamaa fedhe waan tokko tokko irraa wal yaadachiisna. Mukkeen har'a isin agartan biyya nama yaadachiisaa, biqiltuun har'a isin asitti argaa jirtan, margi asitti isin argaa jirtan, wanni agartee giriinii kana uumatti qalbiin namaa ni feeti. Isin arguu jirtan kuni waan dur isin agartee biyya keessa nu beeytanii muka agartee gariin namaa beeku iddoo isaa keessaa qabu. Duuba amma gama gaafii agartanii Sheek Abdurrahmaan na gaafataniitti yoo achi deebi'e gaafa kaan Abu Xalahaan nabii keenya alayhi salaatu wassalaam zabana isaan jiraniin keessatti oorruu Beyruhaa ka jedhamtu oorruu beekamtu nabiin keenya bishaan qabbanaawaa achi keessa seenanii irraa dhugaa turan agartee bishaan san irraa dhugaa turan jechaadha. Isaan kennate jechuudha. Maal barbaadaaf kennate jennaan jannata rabbii barbaadaaf kennate. Jannata rabbii barbaadaaf kennate jechuudha. Kanaaf agartee oorruun sun maal nama yaadachiifti jennaan agartee huura akkanaa lafa qabbanooytuu akkam isin agartanii kana lafti agartee muka qabdu lafti kaa lafa timiraati isiin sun gaafa san isii keessa seenanii nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam achi keessaa bishaan dhugan. Duuba akka warri taarikaa jedhutti inni agartee osoo akkasitti taa'eetiniin achi isii keessatti salaatu jiru simbirroo isiidhaa ta'u olii gadi babbarartu agartee waan adda addaa ta'e isii keessa agartee olii gadi babbarartu tana laalee salaata isaati irraa shaagalame achii duuba agartanii ta'ee nabii keenyatti dhaqee alayhi salaatu wassalaam rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa aayata qur'aanaa buuse yaa nabii rabbii lan tanaalul birra hattaa tunfiquu mimmaa tuhibbuun aayata santu bu'e agartee rabbiin akkana jedhe oorruun agartee oorruu hedduu qaba qabeenya hedduu qaba qabeenya kiyyarraa kan agartee jaaladhu oorruu tana yaa nabii rabbii oorruu tana kennadhe nama agartee maluun bakka maltuun kaahi jedhee nabii keenyatti amrii isiidhaa kenne. Nabiin keenya aanaa isii keessatti aanaa kan kee keessatti agartee isii tana godhuudhaan arga jedheeni akkuma san agartee ka aanaa isaa nama rahiima isaa achillee fagaatu akka sanitti itti kennate jechuudha. Duuba isaan kana fakkaatu mootu tana Sheek Abdurrahmaan na gaafatanii keessa isinii bahe gaafa tokko Umariin ilma Khattaabii radiyallahu anhu rabbi sarraa haa jaalatu ummanni jeeshin isaa ka biyya adda addaa keessa deemee duulu osoo duulitti jiranuu magaalaa takka agartee qabeenyaan beekamtuu taate
magaalaa qabeenyaan beekamtuu taate magaalaa ubullaa jedhanii beekamtuudha. Isii tana agartee yoo nurraa cabsite malee yoo haga feene cabsine jeeshii kana achuma agartee harawaan nutti ay deebi'anii isii tana nurraa cabsi jedhee jeeshiin agartee gara Umariitti himate duuba. Umar yeroo kana namni isii tana an cabsuun eenyu jedhee barbaadee ganda keessa deeme markaanii beeytanii halkan ganda keessa deemaa bula akka Fatnoo Daraashii ka jedhan sanitti. Duuba akkasitti ganda keessa deemee osoo hubatu akira Umar agartee nama tokko argate jechuudha. Nama tokko argate nama kanaanin isii cabsa jedhee namni kun sahaaba nabii rabbiiti. Isa kana filatee asii ka'ee agartee isa kanaan deemiti magaalaa sanurraa cabsi jedhee. Yeroo kanaan keessatti immoo waraana magaalaa isa kanaaf kennu ni dhabe. Dhabee jennaan nama hagoo ganda keessa jiru walitti qabee kenneefi karaa irraa nama argatteeti dabaladhuuti fudhuu deemi agartee magaalaa tana cabsi jedhee. Osoma deemu dubartiillee fudhatee jeeshii haga ganda keessatti argateellee guurratee osoma deemutti jiru danqara akkanaa kanatti dhufan. Yeroo dhufan beelawanii waan nyaatan dhabanii waan dhugan dhabanii achi keessa qubatan. Mee deemaa waan nyaannu nu barbaada osuma jedhan ruuza adii kana ka bilcheeffamee akkasitti kaayame irra dhufan duuba. Irra dhufanii jennaan yeroo duraatiif ruuza gaafa san argan isaan hin beekan. Ruuza har'aan kana agartanii nullee hin beeynu kan namni martuu beeku kana gaafa san agartee isaan hin beekan waan nama ajaa'ibu. Duuba ruuza kana agartee ka arganii jennaan haa nyaannu yeroo jedhan summii itti naqanii bakka kana nuu kaahanii akkamitti nyaannaa jedhan irratti wal dhaban. Jennaan amma kaawwanni ni addaata akka malee addaata. Amma achuma agartee fardi tokko dhufee ruuza san nyaatee jennaan waan jedhan farda kana osoo summiin kun hin ajjeefne haa qalannu jennaan obboleettiin agartee Utbaa ilma Gazwaanii waan jetteen lakki agartee ka ruuzni kun yoo summiin ka itti naqamu taate yoo ka itti naqamin taatellee anatu hubataa jettee fuutee agartee isa kana bilcheessite yeroo bilcheessitu inni kun bifa jijjiirate. Ana aabboo kiyya durnatti hime wanni summiin itti naqame yoo ibiddarra kaahame eeganni jijjiirame booda yoo nyaatan summiin sun nama dararuu jette. Akkasiin jeeshiin sun san nyaate jechuudha. Lafti gaafa san isaan keessa qubatan lafa akkanaa kana duuba. Lafa akkanaa kana keessa qubatanii lafa akkanaa kana keessatti waan akkasii san argatanii fudhatanii nyaatan jechuudha. Duuba muyni har'aa kun danqaraan har'aa kun bosonni har'a keessa jiru kun san nama yaadachiisaaf keessa isinii bahe insha Allahu ta'ala yeroon itti na deebise ittiin deebi'a. Agasiifuu agartanii nagahan nu turaa isiniin jira. Jazakumullahu khairal jazaa galatooma maasha Allah waan ajaa'ibaa nu yaadachiiftanii ammallee kallatti maan gama dargaggeessa keenya yookaan barsiisaa keenya obbo garteetiin Qaasima maaliif dabarsaa obbo Qaasimoon isiniin jedhu waan akkana bareedu kan qilleensi isaa bareedaa kan waan akkana tolu kan illee gartee kunuunsa isaa irra hawaasa keenyaaf maxxansa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد جلقة برتي أردفتاي تجين أردفتو ميديا كنا ميديا روما مسلم ميديا OMM بقى نجان أفتني بقى والأرجنة بقى ميديا كنا في اللي تاني حاروا بقى والأرجنة سنين جدا اتيان سودان جمّشوا كيس جرّا جمّشوا أقوم bosona kana keessa seenne gammannee bosonni bareedaadha giriiniidha waliin jiraata wanni rabbi uume kun mukaa fi bineensaa fi qamalee fi namni margi waliin jiraata oromoon illee akka jettetti maddaa marga sin dhabsiisin jedhanii lafa akkanaa kana lafa giriinii lafa bareedaa waliin jiraata firii tokko biqilchu tokko nyaata wayta kun shame kun illee hidda wayta qamaleen duute hidda kaanii keessan muka taatee baatii madaabaraa taatee yookiin xaa'oo taatee jechuudha. Wal utubdi jechuun rabbii waliin utube jiruu addunyaa tana waliin utube akkanatti bareechisee bareedaa kana argina jechuudha. Baadiyyaatti dur wayta hoolaa tiisin wayta baadiyyaa keessa jiraannu muka kana garii hin nyaatanii garii bishaan isa jalaa burqu hin dhuganii waan bareedaa jiruu bareedu qilleensa bareedaa mataan namaallee itu qulqullaa jechuun waan garagaraa irraa yaada garagaraa stress irraa qulqullaa bakki akkanaa kun yoo argame bakki akkanaa kun bareedaadha. Bakka akkanaa kana ammoo eeguu qabna. Muhimmuun guddaan bakki akkanaa eeggamuu qabdi, kunuunfamuu qabdi. Hawaasni bakka ga'etti kunuunsuu qaba, muka dhaabuu qaba, bishaan obaasuu qaba, muka muruu irraa yoo murellee sirnaan itti fayyadamee bakka sanii ka biraa dhaabee kunuunsee guddisuu barbaachisaa jiruun
giriiniin tun bareedduudha rabbi waliin nu haa tursiisu akkana kunuunfamti siin jedha wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh galatooma ammallee insha Allah kallatti man gama eegasi barsiisaa kennaa Sheekh Hussein isin dabarsa Sheekh Hussein tanaan dura eegasi maraatoonii fiigaa turanii bakka bashannanaa walitti dhadhaa akka qophii qabdu yoo namni waliin namni maafaallee as jiranii namni waliin dorgomu jiraanna as jiranii adda gaafsan isin tokkoffaa lammaffaa ba'e adda ammoo akka durii sanii miti gaafsan numatu hin jirree tokkoffaa bayanii ayyerrakki dorgomaan jiraanna nu qophii Masha Allah obboleeyyan kiyyaa sheeka kenna gartee barsiisaa quraanaa hin beektanii Sheekh Hussein amma Sheekh Hussein wanni isiniin jedhu rabbi subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti waa'ee gaaraa waa'ee mukaa bakka hedduu dubbata kana keessa mee wanni isin gartee aayaa takka wayii gartee qaraasanii hawaasa keenya yaadachiiftan maaltu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين رب كندوبا وانجلوا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب جد. ما شاء الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون جد. نوات أغارتي دعوان كينا كتفكرات سبحان الله وان يادت galatoma dura warri oromoo muslim midiyaa oromiyaa bal'oo keessa na fidda na fakkaate lafa jiituu fi muka gaaddisa qabuu fi qilleensa gartee iyyiisaa fi waan gartee magaalaa keessa dhaqan keessaa fuutanii bosona akka oromiyaa akka gartee harannaa fa'a baalee fa'a wallaggaa fa'a biyya gartee nu baddaa akkas keessa nu fakkaata maasha Allah hedduu sammuun namaatu raahaa argatti gaaddisa qaba beekama agartee tiinuu shari'aa keenya keessattillee sadarkaa gaaddisni qabu agartee tiinuu bar gaaddisni kun amma nu gaaddisa keessa jirra dachiinsi kun gartee magariisni waan gartee tiinuu nabiina alayhi salaatu wasalaam waan jedhan addunyaa xulwatul khadraa jedhi bar khadraa jechuun waan bubbulee bar waan magariisa bar addunyaan maanu mo'ooft khadraa bubbulee waan gartee tiinuu magariisni gartee ija bareedaa shurkaan isaa bareedaa amma daraaraa hafuur isaan dhahaa amma gartee waan kana keessaa kenniisi gartee daraaraa kana nyaatee gartee daa'ima mi'aasan baasa namni as jala kunuu gartee nu gaaddisa kana gartee raahaa godham kanaaf nu kana irraa maal baran rabbiin guyyaa qiyaamaa gaaddisa nabiin alayhi salaatu wasalaam gaaddisa jira guyyaa qiyaamaa gaaddisan gartee warra rabbi buletu calla argata guyyaa qiyaamaa nu amma gaaddisni keenya gartee ka as callaa miti ka akiraallee barbaanna jechuudha. Kanaafi wanni gartee irraa barannu nu amma rabbiin warra gartee uumama rabbiin uume kanaan tafakkuree gartee tiinuu akkuma rabbiin deemaa lallaala nuun jedha xiinxallaa nuun jedha deemsa keessa gartee waa baranna kun uumama rabbiiti uumama rabbiin gartee qilleensa gartee nagaha ka uumama san gartee kamoo uumaanuun faalamin san gartee keessa jirra kanaaf insha Allah marga jira muha garii maqaa isaallee beeynu ammoo muka gariin daraaraa qaba fakkaata amma waan kana gartee daraaraa qaba fakkaata gaaleefa fakkaata duba kanaafi biyya teena keessa gartee mukkiin hedduu jira ulamaan teena hedduun daraaraa muka kana nyaatanii ilmii baasan daraaraa muka kana gartee nyaatanii ilmii baasan jechuun warri gartee ulamaan hedduun numa keena ana mataa kiyyaa gartee tiinuu gaafa gartee dalloo jirru daraaraan muka kun gartee tiinuu ni'maa rabbii kenna giraa ta'e nyaannee gartee laanchiin keenya gartee isa jechuudha rakkoo irraa haa ka'e biyya gartee gartee ulamaa'in keenya gartee baala gartee muka kana nyaatanii warra ilmi baasee jira firee isaa nyaatanii warra gartee tiinuu ilmi gartee tiinuu diin kana gartee facaasantu jira jechuudha kanaafi maal asirraa baranna jennaan gartee rabbiin gartee tiinuu waan akkanaallee haa qabu qilleensa gartee abbaan qilleensa qulqulluu kana hawa qulqulluu kana muka garii rabbii keenya jechuudha waan kana uume jechuudha kanaaf insha Allah wanni jennu rabbi akkanaa kana gabbaruu qabna jenna rabbii qilleensa akkanaa kana gartee tiinuu oksijiinii akkanaa qulqulluu kana nuu kenna kana namni keenya isa gabbaruu qaba jenna isaa buluu qaba isa sodaatu qaba jechuudha hadiisa gartee tiinuu nabiin alayhi salaatu wasalaam gartee amareef isin jenna dhugaa wanni gartee addunyaa laayyatti waan magariisa kanatti gartee tiinuu addunyaa guutuu wanni gartee higaneefi waan kana waan nama gartee tiinuu hawataatti waan kana gartee fayyaa namaatiif hoina fayyaa namaatiifuu gartee tiinuu qilleensa akkanaa hun bareeda waan gaarii jenna galatoomaa gartee tiinuu nu baarsuu keessaniif isin jenna ما شاء الله الباري شيني كنا شيخ حسين بيلي نواد تشيساني
Oromiyaa badhoo Giriinlaandii nu fiddan akka waan gartee biyya san keessa jiru nu fakkaatee Rabbiin gartee biyya teenyallee biyya nagayaa haa godhu biyyi teenya biyya qabbanaati biyyi teenya biyya jaalalaati biyya jaalala beektu biyya ammallee Rabbiin waa hedduun badhaase inshaallah eega asirraa baaneen booda fiigis illee jiraa nama tokkoffaa lammaffaa bahu adhaamoojii amma mee inshaallah kallattii maanii gama eegas sheekota kennaa sheek Mamawaa doon wajjin jiranii asirratti inshaallah waan isaan hawaasa kennaaf dabarsani kallattii maan sagaleen isaan irraa dhageenyaa nu hordofa hamma dhumaatti isiniin jennu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيقة تكينيا خير نسنا ركبت جنة بكجرتا هند كيستي دعوة الليلة لبولي جرتكون تا halkanii guyyaa gartee fooqii keessatti ukkaamamte tana gadi baasuudha aliyin ilma abbaa xaalib fa'a waan jedhan rawixu nafsa jedhan lubbuu tana waan isiin feetuun xiqqoo hara galfachiisaa nashaaxessaa jedhani warri magaalaa kun bishaan guddaa laga yaa'uun arganii muka guddaa dheeraan arganii horii lafa deemuun arganii fooqii kifilii takkaa keessa ka galuu fi ka kifilii lama keessa galuu fi ukkaamama keessa taa'eetuma achuma keessa oolee bula وعلى كل سجنتان كين يكون سجنتا تفكراتي ترى ربي سبحانه وتعالى نؤوكنا إساتو فيديت أمنا muka amma agartan kanallee khaliqatu fidee garte isatu uumeetti amanna jechuudha يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين دروف مرة يوكازنه ربين كان سبحانه وتعالى نؤمن الدنيا تنرت أرقم سيسون دعوة أكيس بينو في جتو قرأوا في نيامو في نهبتشيسو في نوتي أرقم كنان الدنيا كان رت أرقمو كنان دعوة يوكا يام سقام ربي ياممو بيكو التجرة أممو كنان جتو أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين